Maqaa Mansuur Abdiin jedhani aanaa Gursum araddaa biyyoo Nagiyyaa keessa ganda Jawwisootiin jiraadha. Garuu kan inni jiraachaa ture magaalaa Funyaan Ujubaa keessa yeroo duraa barnoota barachaatiin manatti waan hin jiraanneef amma ala gurii barnoota barachaa akkasitti jiraachaa ture. Ergaan kutaa 12 barnoonni qabxiin na jalaa waan irra ta'eefin qonna deebi'ee lafa qonnaa tana misoomsuuf karoora godhadhe. Karoora kiyyasanis galmaan geechuuf wanni takka of duuba hin deebifne gin biyya tanatti hedduu nama hojiirratti nama deeggaru waan hin of hin agarreef qotannoo fi murannoodhaan ka'ee kaayyoo kiyyasuun galmaan geessise. Saniifuu bakka gammachuu guddaatu natti dhagahama. Kan hin dhaamuuf garuu immoo hawaasaaf biyyattii tana keessatti namni kufaatirra waan jiruuf mootummaa fi hawaasa irraa namni kufaatii fidu jiru dargaggoodha. Dargaggoon abdii biyyaati. Oduu ta'u dargaggoon abdii biyyaa ergatee hojii gaarii hojjetee hawaasatti illee argamsiisee akka hawaasni milkaa'ina argamsiisee hongiin akka amata kanaa baadhatti babal'atee biyya hin saaxilamne hojjetee mootummaa irraas deeggarsa argatee akkasi biyya teenya guddisuu danda'uu qabaan jedhanii karaa kiyyan. Tole ati akka nama tokkotti konkolaachisaadha si konkolaachisuun si arge garuu hojii qonnaa kanaaf hojii konkolaachisummaa akkamii waliin dandeessi? Akkaan itti of dandeessise yeroon lafa qonnaa tan hojjedhu maallaqa hin qabu ture. Hiyyummaallee hin qabu abbaas hin qabu garuu yeroo takka yeroon dalagadhee dhufu wacii giseen dalagadhe hammaa wacii dalagadhe saniin dongoree fixeetiin gisee waciin irraa dhumte magaalatti deebi'ee waanin nyaadhee takka wacii gorodhu san barbaaddee baadiyyaa dhufee ammaas dongoree lafa tana qopheessee jechuudha. Gisee waciin irraa dhumtees deebi'ee bakka wacii irraa fidhu sun dhaqee waan wanni tan bu'aa qabdi bu'aa qabdi yaaduu jiruuf tanarra caalchifadhee tana godhee jiru jeetiin kana irraa qabadhee jiraadhe. Garuu osoo arrarraasan maala takka deeggarsa qabaadhe kana caalaa lafa uummataa qullaa tatteessu hundaa'u bakka akkaan misoomsee kana caalaa misoomsee uummatatti argisiisu abdiin qaba jeetii yaada. Mee kana cinatti dargaggoota akka dargaggoota kan keeti carraan barumsumaa fi kana qofa irratti ijaanii rarraanii hafaniif maal dhaamtamee ergaa walii galaa? Ergaa walii galaa wanni hin dhaamuuf barnoota kana haa barattuuf takka biyya jijjiiruuf barnoota wanti barattuuf takka of jijjiiruuf takka of jijjiirtee biyyaa jijjiiruuf oduu taatu beekumsa hambuu amma sammuu teetii baratte mootummaa eeguu oduu hin taane carraa hojii hedduu waan qabnuuf carraa hojiitti fayyadamtee sammuu teetiin dalagaa uummattu san bakka bu'aa takka irraa argamsiifattee jiraachuu tanaan dhaamaaf hawaasa hedduu. Tole ibsanuu kennitaniif galatooma. Galatoomeetis. Mama betul ni. Akan apa kita curi?